nama hagasta ka khabajaa ishin qabne jechuudha. Iftayii jennaan iftayii naan jettanii jette. Nuti iftayii uf kabachiisee jechuutti hin jirre malee gowwaan waniin bariyamoon tuni waan afaanuun beektu waan ligaagamii kagaran qabne. Turumbal tabira walirraa hin qabnu walis hin fakkaannu. Yep. Likas kasaafni lamboo caamidha achuma deemanii haasata fi waan gurratanaa gurratanii garuu miyyoo faaya jiru gorogodeen dhaggeeffadha. Miyyoo faaya duruudhaa dhorgadhaa faaya jiruu bira dhaabbadha. Tanuma qofa wanti nuti fokkoo sirra. Tamii itti faaya turutuun feemasa moo tamii I think ni beeku itti hirisiin. Dhagareetuun beeku isin feemasa moo maali itti. Qaba feemasa qofaa geema taphatu qaba. Qomaa taa'amii tana. Feemasni wanni jaamuun jiru gubbaa diida kiyya. Lammaanyi jira gubbaa lammaanyi yaa rabbi yaa tarabbi yaa ol deemu yaa gad deemu biyya keenyatti qomaatee jira guyyaa magaalaadhaa bakka hundaa wal gurrattee dhufti yaa dheeraa yaa diimaa yaa gabaabaa yaa gurraacha yaa abbaa hormaa yaa abbaa lukkuu na biran kutin ansoolaa lafaa fattee karaa gubbaa uummata akkanaa kana jechuun eenyu ishii beeka kadhaadhaan beekamte malee maaliin beekamte oromoof maal gooteti moo pilaaneetii kamirratti waa uumteti waan haaraa takka oromoo uumteti moo lammaanyummaani yaa rabbi yaa tarabbiidha. Tunis amma yaa rabbi yaa tarabbi gurguddoon kuni yaa tarabbi yaa tarabbi xiqqoo ta'an terroorisuun qabanidha amma ishuun teenya wanni dubbachaa jirru akkasin nu baddaa jara keenya. Kadhattuu wal tuffachuus hin qabdu sadarkaa walii sadarkaan kadhattuun guddoo fi xiqqoo hin qabdu kadhattuu daasseet wanni jechaa jirru kana. Kadhattuun lameen immoo isinii kennuu isiniin dadhabu isiniin ifatu waliin dadhabinaa jechuutti hin jirra. Ati eenyus si beeka kadhattummaan beekamtiidha. Beekamtii miti na biratteen gaafa kadhataan tokko dhufee waan qabu waan qarshii qabaadhenan kennaaf biraan kutaa kadhattuun xiqqoon gaafa dhufte sittin kenna guddoon gaafa dhufte waan qabu numan kennaaf jechuudha. Ammoo kadhattuun kadharratti wal dhabuun aadaa fokkisa aadaa malee kun ofii keessa isaaniitii baasanii waliin kennanii kennuuf Oromoodha. Kennaa Oromoon gargaarsa Oromoo wal maddii dhaabbattu irratti anaa sirra beekamaa ta'e awwaalamii taa'ii anaa kadhataa ture anumaan nyaataa garaan kiyyaattu bal'aadha kan garaan xiqqaadha. Khiyyumta qabal ta kuna guutu agabita e warri walin ju no to supporting god wana kasi warri mo dubadu sa dubadu fete itimi isinitti gurratti isinitti calafu dhaggeeffadha kaisin kan tanu deemte te khaniti male waan isin gootu sin qabtu faaxen faatuma yalmaan hadaraw waan anjoon dhageessan sila kamin sin goda yaabo sila walti qabeeten sin fita sila maalin isin goda reema kamin sin ita amma no ibsa ela dhaggeeffadha namni dhagahu didee osoo hin taane waan tokko ummata keenya gorogodee kanaan dhageenye mee qoyaan bulchaadha tanaaf itti wanni jiru jira bulchaa walirra bulchaa okay tifuuf awaashi gadbi ibsaadha bulchaa keenya beeytanii yaa khumbar ummata Soomaaliyaa kan harkatti Soomaaliyaa harkatti fincilee amma waa argee Soomaaliyaa harka baasuu tira laal bilisummaa Siiriyaa labsatte isin labsattu wallaaltan tanaan na dhibeen amma ta meeqa irratti wal dhumanii jechuusin teessanii afaan qofaan giistee tumtan والقبضة وليتمسا والجلايا نمسين جبيسة نمسين جبيسة نمون جبيسنا نمسين أجاي الرخاء إسنس ودوان الرخاء أبو ما فدي بني جرجرينونس بني غورغو دنيس وني أسي سعاد الدمي أفر هدونا ما جلا في الدنيا فينجرتو دوان نقول تسين كم قرو موميون تيسن تجروبي يبقى كينيا خيسة جرتو إذن كينيا خيسة كافيرا في شكرا سن كيسة جراتني بيتن دياسبورون هند خيسة الله يا غورغودي خمكان فوقين كافيرا تباتي ورا جولي درا قفا يچود اچ قواتني اچ خيسة فوقي شلينغي دي بشاني مو كانت خريفماتو تغافا سنت خنا خيسة ديفتني اتن ميجون سن اچ خيسة جرتي نما غرغارمو قبوف سغالي تاو وان برا اجندا سنتن فكاتن anu gwana sentiman yo agenda fada agenda wan biratin fudetin simba male saniti miti difa malle sininjan ino abba fada sudan kam dagesani mijote sam bira dhaabadha rabbi sunu sudadati mijote sanif sagaleta unu yisisina salala malam boys masirra kana khasani kana damne anamma kasi amma mira kasan jira turumba du borus san qaba marcos hasa wati mijota naf sagaleta خيسة وقصة قاليتها تن أكوان وني اتفكاتي هاتفكاتو قطعة سانوات بر بكلمات الدبي غرين تك إسي دي غرتي غرين تك مو مكي دي غرتي أرجو متناتو بكلمات الدبي وان كان تلقو جرا كم جنين نمتكنا أي لكي غلطوا ما نسألهم دبچم تلا وانتي شيء لا باي زوي نقول منا وايد ما لرجع دي منتنامتي وانتي شيء جروبي ما في أجرا وان كنا سو تجري كان جندي استقوت كوسانين بينا جروبي ما في أنكم مال قدو
waa qophii wayii qopheessu ajandaa akkasii kana waan uummata surprise godhu waan ofii isaanii ol kaasu seegalam waan mafaqaa isaan qofa beekamtii kennisiisuuf akkaataatti qarshii mee godhan you know what nu akkas goona akkasiin gabbaanaati isin lamataa geemii taphadha nuni Ghost family fi Tiger family dhufne isin bira dhaabbanna namoota achi turan hunda isaan beekaa jechuudha namoota waan kana akkanaaf baraa turan kuni maal namooti kun deemanii karaa hedduu dadhabanii Oromoo kana amma gandaan deemanii walitti buusaa jiru jaallatu jibbitu kutaan lama ganaa dhukkee irraa kaasa sababa jara kanaaf jechuudha hinka ammoo ani waan akkasii kan naagala beektaa waan namni gochuuf deemu naagala akkuma jalqaba turuun badduun jedhe dhumni geemiin akkasii kun qophaa'uun ijoollee ganda lamaa Oromoon eenyu bira godhattee wal taphachiisuun kuni waan sanaaf karaa bana yoo ummati smartii ta'ee maaltu sin galcharee jedhee taa'ee ilaale gaariidha yoo ammoo jaalalumaan immoo Oromoon bira dhaabbadhaa beekamu waan akkasii barbaanne cidha godhachuuf deemna isin Oromoodha isinti boonya hundi keessan bira dhaabbataa immoo tokko garuu giruupiidhaan wal qoodanii nu ilma akkasii bira dhaabbannaa isheen kun arsii bira dhaabbannaa isheen kun argee bira dhaabbanna waan akkasii kun dhugaa dhaga'uu caalaa waan na aarsu hin jiru nan ni warra akka keenyaa lafa nu qabnu cibateenyee ilaallaa jechuudha so wantichi Oromoo gargar cabsuun malee waan biraan miti ajandaa kana yoo karaa kana Oromoo wal nyaatinaa kan jedhuuf qophaa'a meerri gargaarsi isinii waggaa tokko guutuu irraa iyyaa turtan ani bara Oromoon kun yooma kan damma kun naangal gargaarsi fakkeenyaa amma gargaarsi kanaan dura gootan Oromoon iyyee miskiina biyyaaf birriin qarshiin agalu maal jettan iyyaa turtan taanee muudii isitti qabatanii jechuudha namni gargaar tokkollee gadi baasee hin jiru namni waa tokkollee godhan jiru ibsa tokkollee baatee hin jiru har'a immoo deemanii akka waan Oromoo kanaa waan guddaa hojjettaniitti bakka nu feemesaa Oromoon nu tumsuu qabatanii gaafas ba'anii kiisii Oromoo saamuu barbaadan baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. So kanaaf ani akka kootti wantichi waan smart natti hin fakkaatu waan dogoggoraa ta'ee deema nama hubatee ilaaleef dogoggora guddaadha waan akkasii. Ya Marcos galatomi laal garee maafiyaati jettu kuni warra ufiifuu kasaare gariin isaanii warra amma nu geema taphachuu eegale akaawuntii ijoollee biyya arabaa hooleyyii dhiisistoonni kananiiti geema nu taphadhaa nu taphachiisaa maqaa namaatiin geema taphachuu eegalte warra kasaare irraa kun warra hudduu mutte makii ilaalanuu warra ijji ba'ite faa gariin gilaasa jijjiiranii gilaasan deemanii gariin immoo kasaaretu tiraakiniin akka hundi harkatti cabee warra taa'ee sadaqaa kadhachuu eegalee garii amma dheengada torbaanuma kana saarade agartee jirta maqaa ijoollee teenyatti jijjiiratanii dhufanii nu keessa ta'anii giiftii gurachuu eegale amma abbaan biyyaa waan biraa dhabee bakka giiftii gurachuu dhabee maqaa evergreen jee kaatee dhufee nu keessa taa'ee giiftii gurachaa ture agartee turte 17,000 sadaqannee turre warroota kana yoo dhuguma geema taphachiisu taate rakkataa hedduu jira rakkataa mucaa amata 4 biyya arabaa tana keessatti hospitaalatti tortoreera ammai maaliif gargaaranii idaarraa kafalanii hospitaala baasuu didan hajoolleen gabbaatee irratti makii arrabsites sanirratti maaliif yoo dhuguma gargaarsa nama gargaaruuf taate amma namni gargaaramuu qabu nama sanfaadha nu gargaaru diddee tuuxoonii yanii gabbanii booyan xiqqaa guddaadhaan maaliif deemanii namoota akkasiin gargaarre ijoolleen shamarranii geema qabattee gubbatti meeqattu booyaa gale amma tanas boochisuuf deemanii jechuudha. Wanni isaan godhaa jiranii tiimni kun tiima ufiifuu kasaare abba tokko jala jira maa argaa ummata hudduu beeraa laalee bakkuma beera gartee isaan hudduu garsiiftu qofa irratti warra giiftii kan uummanni kun sanumaa amma kasaaran giiftii gurachuu eegalanii jiran sadaqaa gurachuu eegalanii jiran ganda keessa wariyaniiti kana qabatamatti immoo saarandee dabartee agarta jedhi yaadatu dhufanii hogga maqaa jijjiiratanii nu jala ta'anii seenuu dadhabanii jennaan dhufanii giiftii ittiin gurataa turan qabatamatti waan lafa jiru kara biraatiin shamarraniin geema isin taphachiifnaa hoottaa sheekotii arrabsaa fa'aa jedhiin namni gaafa kasaare gaafa hujii gaddeebituu dalaguu eegalee gabbayee sheek arrabsi amma naanaatii tanaa Amiin arrabsii gabbayii xiqqeessii Oromoo kutaa akkanaa tana arrabsii geema isin taphachiifnaa jechaanii turan. Ishin jalaadinaan amma kaleessa mitiyyoo takka gorogarii akka fidanii ta'a fuulli ishii carqa fakkaatu akka fidanii Amiin irraa masqala keessee akka waan masqalii waan fokkotaa ta'ee tokkotti Amiin irraa masqala keessee mazmuurii irratti hiitee Amiin nama kanaati jettee masqala xiqqeessuu barbaaddetti ishin sira. Waan akkasii uummata gaddeebi'aa jechuudha. Tiimni maafiyaati jettu kuni wanni isaan hin goone hin jirtu. Jalqaba warra sadaqaa hatee sadaqaa irratti wal lolee adda faca'e. Tiimni Taayigar Juu fi Gosti Finjuusi namni sadaqaa argeedha akka haadha hiyyeessaa bira sadaqaan sun hin geenye godhaa ture isaani. Ijoollee maafiyaa hattuu tanaan gabbaatanii hin baasinaa jechaanii turan. Risiita akka Mubaarak garsiisatti garsiisaa isinis jennaan hin garsiisinaa maaltu gaajaa maali kuni jaaramanii sadaqaa hattuudhaaf waan itti waliigaltee qabaniif. Hattuun reefullee jecha kana jeen ture. Hattuun gaafa hannaa kaate hannarratti waliif galtii
qoodinsaratti adda qoodira turatti wal lolti malee amma adda qoodanarratti wal dhabanii jennaan ganda keessa deemanii gosaan nama qoodanii nama arrabsu maallaqaan bitanii hoottuu abaluu kana arrabsii gosa sana arrabsii geema si taphachiifnaa ganii ijoollee walitti naquu eegalanii jechuudha. San biras kutanii sanillee milkaa'uu dadhabnaan sadaqaa bakka namni gastii gubbaa akka taa'ee namni giiftii walii kan duratti ta'anii giiftii gurachuu eegalanii jechuudha. Uummata akkatti hasaaree cabee kana uummata raasa'uunu hin barbaachifne jechuudha barbaadatu uummata gadi galoo. Uummata hojiin isaanii hojii fokkattuu osoo silaa dhuguma namooma qabaatanii ijoollee shamarranii ijoolleen argee nama meeqatu boo'ee gale geemarratti hasaaree gaafa ijoolleen biraa immoo naannoo biraa geema taphattu gabba'anii ujanii ijanii akka waan namni raadiyootti taasisaa ta'anii jechuudha. Nama isaanii taphachiisan ufiin ta'an namaan ta'an uummata gadi galoo uummata akkanaa kana uummanni kuni uummata jiruun du'e jennee tokko bira kutuu qabna. Oromoodhaaf garuu immoo ergaa dabarsuuf qabna. Oromoon namoota akkanaa kana ofirraa eeguu qabdi. Nama hawaasa gidduu deemee hawaasa walitti naqu nama sadaqaa hawaasaa hatee baduun gargaarsa hawaasaaf guuramee feemasa jedhanii warra beekumsa malee beekamtii argatee wajji walii galanii godatti seenanii kun farshoo ittiin dhugee kun deemee ittiin wal salu kun kondomii ittiin bitatu gaafa sanirraa gad dubbannu hamaa nu godhanii nurraa haasaa turan waan sammoo booddee ishii dhaammatti dhufanii jechuudha. Hatta hanga ilaa sheeka ga'utti namni keessaa hin jiru amma Hamzaa Sheek Jaabir nama gargaarsi mana isaatti guuramee turerraa gabbee nama amantiiti silaa gabbee dura fakkeenyummaa gaarii ufiif ta'uu qabu dhiisee gargaarsa mana isaatti guurameewu ha osoo gabbee ufiin qulqulleessin hawaasa biraan kan gahin fudhatee badeeni jechuudha namoota akkanaa kana. So namoonni kanaa kuni uummanni guddaan isaanii xiqqaan isaanii hundi hattuudhaan nuti wanni irraa sun hin jirtu. Hawaasan immoo takka dhuufuun dhiirummaa lama dhuufuun harrummaadhaa deebitanii hin gabroominaa deebitanii hin soboominaa jechuun hin dirqama keenya antanan jechuu barbaadaa itti fufaa namni biraa. Maali Hamzaa maqaa dhoodhan namni as gubbaa kolkolaataa eegalee Hamzaan balluuttidha. Hamzaan muttee Sheek Jaabir wanti bilii miti. Hamzaan jaartiiti yaan sodaatina hotta. Hamzaan atu bulcha. Hamzaan neetiiti yesinirraa orguun danda'a. Haasaa hotta maal sodaata? Jaarsi noosin jira. Jaarsa jaarsan namarraa dhorga sinirraa dhorga dubbatu itti sin dhiisu. Hotta haasaa. Nooreenaan sodaatina jechumaaf. Sinigere. Yaa jaarsi Hamzaadhaa waan jiruuf baragina rakkoon hin jirtu. Na akkasii Oromoon bayyanatu qabdi lama takka dhuufuun dhiirummaa lama dhuufuun harrummaa hin sobomina hin shawwadamina warra akka tana duraa isin nyaate lamada deebi'ee waraabessee goota bakka takkatti quufitti torba deebi'ee gabaa jiran. Ibsaan ergatee ture ibsa konnekshiinaas darbee. Duraan gabboo akoo eenaa gabboo. Laa waziira ta'e. Taa'e tokko bu'ee eenyu bu'ee yoo namni biraa bu'ee jira na fakkaatti. Ayyee baqa. Ibsaan Hamzaa magaalaa onnaa konkolaataa jennaan miira keessa galtee onnattee ol deebite. Aalicha maal jechuu barbaadda qoy? Barsi hin baanu. Hai, naman sodaadhuun qaba rabbii sun sodaadhuuti. Barsi hin baanu biraatu hin baanu. Nagaatti sin hin jeetin ture baran. Ati jettee turte. Hai, bishaaniin harkaa wanni jaa ture. Abshir beekal jaa akkasuma miira keessa si galchuuf. Agaawan tuttuqe naati naman sodaadhu. Siddiitu hidhaa Biyya Faranjiitiin jiranii beekta gaawaa biyya Faranjiiti namni irraa sodaatanii. Akkana tanan jaara maaliif Hamzaan biyyuma Faranjiitti bara Awurooppaa taa'ee asitti nu as bokkoo barbaada. Ijoollee xixiqqoo inni asirraa as bokkoo adereessa kan kenna argi jaa eda asiin biraa xiqqoo tana booda isaan suni. Adereessa kenna argi jaa akka waan Ameerikaan jirtu maal gootaan jeen adereessa fayyamee adereessa kan kee kattina barbaaddu san ergin jeen. Inni ergine achumaa itti hagammaati ergin jeeni. Gaatumaan jira gammatti ergine akkas fayyadee wayi namaas bokkanii jeeti. Maal godhu? I don't know. Turumbaduun tiraaka seeraan alaa biyya galchaa jira jennee mootummaatti riippoortii goonee biyya darbisiifnaa jee haasa'ee jennee oduun dhageen gurra hin dhageenye. Hoggoon waan san dhaga'uun Hamzaa mana banadhee Hamzaa sheri tanaa godhaa jee dhufuu dinnaa sheri ofiitti godhee fiigaa dhufee asiin jira dhufee gaafannaa hin jenne jee kaade waan san. Ijoolleen immoo viidiyoo harkaan qabdu namni viidiyoo qabu gammaa barbaadu jira namni viidiyoo san qabda yoo jiraattan please yoo ufillee ufdhossuu barbaadan akkaawuntii biraatiin irratti erga nan barbaada viidiyoo sanii Hamzaa irraa gabbuu hin deemu yoo inni viidiyoo san dhugaan jecha inni jee jiraate dhiisuun taa'u. Viidiyoo guutuu irraatu si ergaa jetta laayivii sanatti asoonetti ati argituun amanuun jeen fedhu keessaa murii erguun mala namoonni viidiyoo san gurra keessanii dhaggeeffatan yoo viidiyoo qabaatan yoo waraabdanii jiraatan na ergaa. Sambira kutee san gaafannaan inni amma dhufee yoo dhuguma jecha kan jettee jiraatte jennaan adreessa kan kenna erginaan jee adreessa siif ergaatimee atis kan kee figiin jeeni
bakka jirtu ammaa walan jiraame adreessi ergennaa keessanis si erga jee gabbu'ee kutee ergine gammatti. Maal Adreessi godha? ergu jechuun gaanuma maaliif dubbattaa egaas gubbaan dubbatanii jaarraa gaggara galchatanii jaarraa namni gaggara galchin jiru torbaan lameen dabre kanaan ofiitti yaaqummaan agarree jaarraa gaggara galee jettee gorogodeen iyyaa turte haalee fidheen gadda. Si'an kaduu kutee. Ammaa amsaan jala jira. Kaduu kutee seenaa dalaguu qabu dhaloota ammaa kana maal kaduu akkatti. Hamza adreessa san ergi jala jirta. Adreessa san ergi nan barbaada eeguutti hin jira kaleerraayi. Adreessa san ergi anis gizee viidiyoo ergee nan dhufaani. Adreessa san hin baruu barbaada bakka itti na barbaadde san nan dhaqaa alan jira. Baddu Hamzaa jiru maal walitti buutaniiru. No jechuman dhagee Hamzaan turumbaduun tiraaka maarree godhee seeraan ala biyyatti galchaa jennee biyyatti darbisiifnaa hidha darbinee akka biyya darbamu goonaa ani nama seeraan biyya kana keessa jiraatu nama seeraan ala hojii seeraatiin dalagaa waan namni haasawtana hundarraa quban qabu garuu yoo naga darbuu barbaade bakka inni na darbu sanitti anuu dhaqee nan darbamaa fi adreessa naa ergu sanii jechuu barbaade sanirratti Hamzaa walitti dhufu. Jechuun adreesiillee darbuun danda'an. adreesiillee wal erguun maal faayidaa qaba inni. Adreesii abbutuma. Amma baay'ee ibsaan jennaan man dubbadde adreessa warri Awurooppaa taa'uu asitti adreessa nu gaafatu eegale haa jiru faa yoo nu ergan bareeda jechumaaf hin jee. Hamzaa jaabartu adreessi gaafata? Maal godha? Beekni waan godhu ol baasee jira jira dhufee nutti himu waan godhu hin beekni. Hamzaan jiraatan ol baasi ka maali? Mee ol baasan nama guddaadha. ni gaafanna maal godha? Nama guddaadha. Anuu gaafadde Ol galchaa ol galchaa isa. waan godhu gumacha dhaqee natti himu deeman saan beekne gumaa achi dhaqee. Wanni dhan dhufu deema? Hamzaa kottu ol seeni mee an seegaan ture garuu naa ergine adreessa sanii. Maal godhi gaafata adreessa? I don't know. Tarii atillee way adreessa na gaafatettee way fiidee jechumaaf maqaa dhoonnam fiideetisi. Awwan Hamzaa sodarraa maqaa fi amma steeppi Hamzaan irra jiru taa'ee nama dhiquusan gartee san irra jira nuti dalagaa hin qabnu irran deema abbaa fedhe sodaa hin qabu. Hamzaati amma nuurwee jirta nagaan jartii ta'ee hojjetaaf taajee jiraadhu bila isaa jiru eegaltee jirta. Efeen cinqina sirraa deemte. Wal beekna jiru Awurooppaa tana wal beekna dabadhu. Maaltu adreessa akka? Ani wanti na mirkaneessa jecha inni jeessan wanni itti mirkaneeffate adreessa kiyya barbaaduu isaa saniini yoo jechisan jechuu iyyuu baate adreessa kiyya hundi barbaaduuf hin jirtu. Ani immoo maalin dhagahee turumbatu sheemini roodii saadaa waan asirra jettan kana keessaan gabbuuna irra daleenaa keessaan akka ajaa'iba irratti irra daleenaa keessa gabbuuna isaa jagurra kiyyaan hin dhagee keessaan hin dhagee akka jooga oome isaan jaansanii aansan hin dhagee isaa akkas ta'u. Malee adreessa hin dhageenye? Adreessa naan jee barasitti jee gastum tanatti kaleessa yeroo kanaatti na fakkaate xiqqoo tana booda. Nuti sanii miti amma wanni barbaannu nama waa'ee tiraakaa kana agartee tiraaka seeraan alaatii biyyatti ergee Ayyoon ergee maal qaba? Jecha isaanii qofa viidiyoo barbaanna. Voice isaanii barbaanna. Osoo seera alaa'uu ergee evidensiin jiru yoo qabaatan haa gaffidanii ani galchee eege tiraakni galee maal godhuu danda'an tiraakuma keessa dhaqanii jetti qabsiisudha malee. Kuni godhamuu hin danda'amu garuu jechi kun ja'amuun ammoo waan Ameerikaa, Somaalee fi Itoophiyaa seenni. Jaanii dandeemanii ambayyoo maalama. Keniyaa fi. Tamaaree soo naaqalle way beena jaa kaasoo kanaa oggoo haasana waan fokkatu bakka mattuun bayyootu kana dubbii gootu irraasa. Na kofalchiifteera. Bara amma akkuma jookitti siin jeebisa adreessa afaan nu gaafatan jettanii baddanii ooriitanii jennaan fi jeemalee ani big dealiin godhe oggosuma laaftumatti ilaale maaliif barbaaddee oggosumaan gaafadhee bakka nama saluun hin dhaabbattu gaafa viidiyoon dhufte immoo fagoon dhaqinaa jeen ayam turumbadu fagoon dhaqinaa hin Niizerlaandi keessan jira waan barbaadde sa'a fidaamee hotta fagoo jira waan turumbadu isinirra dhufuu dandeessa sinu waa taksoonni isaan fidan takka hin jirtu abbaan feetan abbaan ana tokkoota turumbaduun udduu beeraa halkan ilaalu giiftii asirratti kan inaaniif beera asmarratti hojii qoflee bira kutaa yaalanii turanii dulloota tokko erganii dulloota afaan isaanii distii maabaraa fakkaatu tokko amma ka afaan keessan hedduu babal'aadha mutteen teessan illee akkumatti babal'oodhaan fedhuu jeetuma ofirraa dhiisee dida dadhabannatti dhiyaatu. Turumbaduu karaa hedduu yaallee dadhabnee ganii deemanii haasaa turanii. Hamza maaliif ammaan tana komantii barreessita? Usteedi jennaan eega namni bakka kan kee qabatee komantii barreessita maal jechuudha maal jechuudha?
jee waan jee wani jee sanuma maal fidda. Awo jaramu algalcha. Turumbatu. Warra biyya Arabaa sila hakkatti sheekota gaggara galchu kana una min galchuu. Hamza. Warra Ameerikaa galchaati. Gaafiti iyyaa anumaa dhiisaa jira kan wacina. Hamza maal jettee turumbatu jechuun ana jechuudha. Wanni turumbatuun godhu mara keessatti qoodan qabas dalagaan jiras. Inuu Niizerlaandi keessa jira. Koottaa wanti dansamte daame bas khalaas. Maaf akkuma Ameerikaatti ardireessa barbaadan. Anaa isin argaa koottaa. No, inni sin barbaanne ni barbaada. Hamza maaliif hidhatte hidhaa jalaaf baase hottu seene akka hidhattaa yaasai. Oo sidaan anaatti jiraatan dubbatu. Seenuu raajaan qabne wanni wal geessaniif hin jirtu bara. Hamza sooruu takka inni qottan hin jirtu. Maali wanni nama jala deemanii namni wal barbaaduuf hin jirtu. Ana dhibeeraan. Turumbatu beera wajjin haasoo taatoo fayyaan qabdilmoote. Ambeera man fedha abduu bari ambeera malee dhiira wajjaasamuun fedhu warna tolu beera wajjaasamuun fedhu. Beera wajjin haasoo taana. Dhiisaa na dhafna. Ani disi muti gawat. Dhiisaa amma sagantaa arrabatti hin jirru. Sagantaan sinii fata Ajandarraa. garuu as waan jechuu barbaadu niwutiraale bakka kanatti. Ajandarraa makina. Wanni agasmara I think ishee Hamzaan kun nama jechuun akkam beekutti namallee badaa agasmara hamaa dubbatatti fakkaatu garuu gara kinni jiraatu hin beeku. Waa'ee adireessa wal gaafachuu daas waan hin taatanaan daas waan yaadamu iyyuu miti. Jechuun ati Ameerikaa teessee fakkeenyaaf Awurooppaa teessee adireessii wal gaafachuun isa akka inni jookiidhuma. Isa immoo fakkeenyaaf atamma tiraaka karaa seelaa biyya ala galchi maal godhan namnaan turan ID isaa faala faa argine Oromoo community Minnesota irratti duulchifne biyya kanaa galchina waan akkasii faa yaalaa turani. Abbaa biyyaa faa jechaa ture tiimuu tokko kun jarri tokkuma isaan hundinuu. Okay. Yaa jechuun waan akkasii walitti haasoftan garuu afaaniin wal arrabsuun hin barbaachisu. Inni nama xiqqoollee amma akka beekutti nama hubataadha. Walitti haasoftanii isa kana furuun dandeessu wal arrabsuu osoo hin taane dhiisa. Akkatti fakkaatutti kan nu hin beeku. Ani Oromoo miti Oromoo keessaa bee maaliif wal loftanii? Waa'ee Oromoo dhiisensa. Hamza jabe waa'ee Oromoo dhiisensa Oromoo. Ni itti deebi'amanii Oromaa. No wanni Oromoodha jibbee jira dhiisee jira. Walumaan gaafa sangaan Oromoo miti. Wanni Oromoo isa jibbisiiftee jirti. Wanni gosti faamiliin isa irrattuu daleedee sumaa of jibbisiiftee jechuudha. Sii galee? Maashaallah wallahi man turaa kan bismillah. Naanaatiin ajattu obsi maashaallah isan tajiitu. Keessaa guutee muutii coodu fiduu ibsa maashaallah jechuun beeku argeen. Niitiiti janaaf hafuudhu as baate mootummaa ofii akkamsila waan kenna. Wallahi naanaatiin hojii ta'e nyaaddu wallahi lazi. Hojii ta'e maalis harkaa fuudhaa miti maalitti hirtaate? Niitiitti jennu malee nama biraan beektu ayyaa. Ati nama narrabsin jennaan diddee miti?